Namoonni baay'een biyya jiraatan keessatti naannoo jiranii eessa akka jiran eessatti akka argamanii beekan jechuudha. Keessumaa namoota haaraa ta'an jechuudha biyya namaa kan deemanii. Kanaaf iddoo nuti itti argamnu beekuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Obboloota koo keessumaa obboloota haaraa isiniin jedha. Maaliif biyya tokko fakkeenyaaf Saawudii keessa yoo jiraattan Saawudii ta'ee naannoo kam keessatti akka argamtan magaalaa Riyaad ta'ee iddoo sun jechuudha guutisaa maal akka jedhamu iddoo nuti isin taa'aa jirtan manni isin keessa jirtan suni iddoo isaa jechuudha. Kana beekuun baay'ee isin barbaachisa isiniin jedha obboloota koo. Obboloonni baay'een viidiyoo hojjedhee ture jechuudha akkaataa itti lookeeshinii ergattanii. Ammas immoo lookeeshinii sanayyuu hin wallaallee nu dhibee lakkoofsa manaas nu dhibee kan jettan hedduu keessattuu jirtu jechuudha. Dhimmi koo isa kanarratti hojjechuudha jechuudha. Maaliif namni utuu badiin isarra hin ga'iin miidhaan tokko utuu isarra hin ga'iin dafeetu hojjechuudha. Gara fuulduraatti wanta isa qunnamu tokkoof qophaa'aa ta'uu qaba isiniin jedha. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaan taa'aa isiniin jedha. Waaqayyoo inni nagaan mana maatii keenya biraa nu baasee nagaadhaan deebisee gara biyya keenyatti wanta yaadneef wanta karoorfanne hunduma isaayyuu galmaan nuuf ga'ee gara biyya keenyatti nagaa keenya guutuudhaan nu haa deebisu isiniin jechuu nan barbaada. Please namoonni jechuudha. Viidiyoo kana hadaraa keessan obboloota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Karaa dandeenye walaa gargaaru jechuudha. Ati beekuu dandeessaa, ani beekuu hin danda'a. Garuu namoonni haaraa biyyaa dhufanii wanta baay'eetu isaan dhibachaadha. Nutis wanta akkasii keessa darbineetuma amma ta'e jechuudha. Beekne jechuudha har'a jechuudha nuuf galuu danda'e jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan isiniin jedha haaraa kan taatanii subscribe gochuu hin dagatina akkasuma immoo viidiyoo kana kan dhaggeeffattanii like gochuu hin dagatina nama baay'ee bira akka ga'u jechuudha ittiin kaffaltaa waan ta'eef laayikiin keessan akka viidiyoon kun nama baay'ee bira ga'u taasisa isiniin jedha. Sagalee jalaan galaa jiruuf dhiifama isiniin jecha kallattumaanii akkamittiin jechuudha. Lakkoofsa manaa jechuudha. Lakkoofsa manaa akkamitti ilaaluu akka dandeessanii isinitti hima jechuudha. Lakkoofsi manaa gamoo injira jechuudha. Walumaa qaba gibbii isin keessa jiraattan keessatti haala isaa jechuudha. Karaa haalatti gadi ba'u gibbii irratti jechuudha kan inni maxxanfamee jiru kan keenya suura kaaseera waan ta'eef isarraa isinitti agarsiisa jechuudha. WhatsApp keessatti ergee jira. Kinoo jechuudha fakkeenyaaf kinoo laalii akkanatti jechuudha balballi guddaan haalatti ba'u jechuudha. Kuni gamoodhaan fakkeenyaaf kuni balbala guddaa kanarratti ba'udha jechuudha. Asii oliin kaasee gamoodha waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsi manaan immoo kan keenya irraan kaasee jechuudha beekatuma jechuudha. Maaliif lookeeshinii keessan namni hundi arguu hin qabu nama amanamaa yoo ta'e malee nama dhimmaa yoo ta'e malee kuni fakkeenyaaf kinoo laala akkanatti jechuudha. Lakkoofsi manaa kan irratti maxxanfamee jiru inni jalaa kinoo hinni kuni arabiffaan kan inni barraa'ee jiru. Akkasuma immoo jechuudha isa kana kinoo lakkoofsi 65 iddoo jiru kanatti barreeffamee jiru kana isa qabattu jechuudha. Lakkoofsa manaa jechuun isa kanadha jechuudha. Gibbii isin keessa jirta sana gamoo sana hunduma isaayyuu lakkoofsa kanaan jechuudha kan bakka bu'ee jiru jechuudha. Lakkoofsa kana mana sana hunduma isaa qabatee kan jiru. Kanaaf lakkoofsa manaa inni jedhamu isa akkanaati isiniin jechuu barbaada. Ammas immoo irra deebi'ee iddoo jechuudha eessa akka jirtanii akkamittiin beekuu akka dandeessan jechuudha. Silkiidhuma keessan jechuudha silkii of harkaa qabdanirraa namoota fakkeenyaaf mana namaa bakka galtanii hojjettan sana keessa ijoollee isaanii hin jiru waan ta'eef ijoollee isaanii sanallee qoosadhuma keessa jechuudha. Iddoon nuti jirru kun maalidha maal jedhama jedhatu gaafadha jechuudha. Madaamota keessanillee oduma wajjin taphattanii oduma wajjin haasoftanii jechuudha. Sana booddee iddoo jirtan akkamitti beektu kinoo laalii dhuftaniiti ishii kana jechuudha silkii keessanirraa kinoo karaa WhatsApp seentanii warri WhatsApp hin qabnes immoo googilii keessanii akka seentanii ittan agarsiisa jechuudha seenitu jechuudha. Kanaaf iyyuu laalii asii jechuudha dhuftanii kinoo iddoo kana xuxxu jechuudha. Kinoo iddoo kana gadi xuxxu jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Iddoo kana sana booddee kana yeroo gadi xuxxanii kinoo lookeeshinii kan jedhu kana isinii dhufa jechuudha. Kinoo bakka irratti qabee jiru kana jechuudha waan kana. Sana booddee maal gootu isa gadi xuxxanii erga gadi xuxxanii maal gootu eeggadha jechuudha. Kinoo akka kanatti isinii dhufa jechuudha. Akka kanatti isinii dhufa jechuudha. Sana booddee wanti isin gootan maal gootu walakkaa ishii kinoo bakka kana gadi xuxxu jechuudha. As gadi xuxxu
Sana booddee eessaa argattu beektu? Eessaa argattu beektu? Iddoo isin jirtan maal akka jedhamu jechuudha. Sana booddee jechuudha kan olaal ishii tokkoffaarra jirtu kan olaal ishii kana jechuudha. Tokkoffaa doon jenna hin taane share live location kan jettutti kanaantu kan olaal ishii kana jechuudha. Ishii kana kan olaal ishii itti naannessaa jiru kana gadi tuqattu jechuudha. Sana booddee kan olaal jechuudha iddoon inni jiru fakkeenyaa fi iddoo kana jechuudha. Deertaamish isa jedhu kana jechuudha. Libineeni keessa isin jira deertaamish dikilmaayidee kan jedhu kana kan olaal. Ishii kanaa fi kan ishii irratti qabaa jiru kanaa fi ishii kana jechuudha. Maal jedhama iddoon inni jiru dikilmaayidee deertaamish jedha jechuudha. Harkinu gara oliitti iddoo kanatti jechuudha. Sorry. Argitanii laal kan dikilmaayidee deertaamish Libaanoon Beerut keessa jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan jechuudha. Kan akkanatti gad tuqattanillee iddoo jirtan kan olaal dikilmaayidee ta'uu isaa jechuudha. Akka kanatti jechuudha laal kan isin beektanii akka kanatti jechuudha. Kun laal iddoo inni jiru iddoo kana jechuudha. Iddoo kana laal iddoo qalamiidhaan barreeffamee jiru kana. Akka sanatti iddoo kamitti akka argamtanii beekuu dandeessu isiniin jedha obboloota kooshii. Taasisuudhaan hammallee jechuudhaan engadda hojjedhee ture waan ta'eef viidiyoo jechuudha. Maal gochuu qabdu jechuudha. Obboloota keessanii irrattis haa ta'u, abbaa keessanii, harmee keessanis haa ta'u, namoota isin gargaaruu danda'an irratti adaraa keessan jechuudha. Lakkoofsa madaamii keessanis haa ta'u, kan misteerii keessanii, kan ijoollota isaaniillee haa ta'u jechuudha. Tokko keessaa tokko jechuudha maatii keessanii gaafa isin dhabamtanii fi akka jechuudha akka ittiin barbaadanis argatanii fi adaraa keessan kennaa fi isiniin jedha. Maaliif silkiin keessanii akka tasaasee isin irratti cufamee toorarraa baduu dandeessu. Wanti tokko dhiibba isinirra ga'uu danda'a. Gaafa sanas immoo bakka maatiin keessan dhiphachuu danda'u. Duuneetumayyuu reeffi keenya gara biyyaatti galuun ijoollee kibrii guddaadha jechuudha. Ulfina guddaadha. Kanaafiyyuu reeffumti keenya gara biyyaa galuudhaa fi barbaacha akka argannuuf dursinee ofii keenya of haa yaadannu isiniin jedha. Of eeguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Yaada keessan immoo yoo yaada kan biraa yoo qabaattan jechuudha wanta isiniif hin galle koomentii jalatti naaf barreessadha isiniin jedha obboloota koo kana fakkaataa. Waaqayyoon sinaa eeguu jajjabaadhaa obsa godhadhaa isiniin jedha waaqayyoon obsa isiniif haa kennu.